kan guddadhee gaanadha cabu. Maraddee ciisuudha malee gaafan ture gaafa na harkisuudha wallaattiin nuna nyaachuu. Anoo lafatta feena dhukkubsatee itti dhufee na ilaaluun jiru. Nuun gadi baatu fayyaadha naan jedhamte amma dhufeen kufalmoon koo. Malkaa daarii faayee taa'an bishaan bineensi na nyaachuu dida. Mama, maal taatan mee maal rakkattan? Dur nama qoricha na nyaachise. Ichuma nan fayyaadha beekun hooftana lafatta booliin naqu danfifadheen naqu gabaan naqu. Carqii kana nama rabbi cabse miichan irra buusa. Asuma aadaa bulee haasaa oola. Isiin kun beekti kun haasa. Kan kireeffattee kan nama ajjiirtu. Eenyu maqaan keessan? Haadha Sharafi. Haadha Sharafi eenyu? Baabilguu. Eessaa dhuftan? Yabbuudha. Yabbuudha dhuftanii? Maal taatan yoomi kan isin qoricha namni isin nyaachisa? Hadda waggaa 10 facaaleera. Waggaa 15 facaaleera. Kunoo xabala dhugee waa tokko xabala biyya xabala nama nageessuun qabu ilman qabu waa tokko qabu. Tooratti nama kana ciisatu naaduun irraan halkan akka bineensaa lafatti na nyaata. Guyyaa kana inni mataan argaan akkuma du'aa awwaalaalee ciisuudha. Maaliif rommitu maal taatan? Na rommisiisa. Na rommisiisa. Garaa koo keessa akkana ta'a. Haakimii dhaqxanii beektu? Haakimii dhaqeera kanaan dura. Maal isiniin jedhe haakimiin? Haakimiin marfee na waraanaan didee na dhukkube. Dhabalas dhaqeera. Na didee gahu. Kunoo ciisuudha rabbiin ofitti kadhadhee dadhabeen kunoo rakkadhee ciisa. Nama arguu janamaatti hin bahu. Nama nagartanu? Nama nan argaa adeemee gabaan naqu. Akkamitti as dhufuu dandeessani meemu? Asitti utuma ni yaafadhu dhufee asiin kadhee godoo kan toora kanaa keessa ciisaa jira. Mee iddoo kam ciiftu sin? Toora kana ciisa. Lafuma kana moo? Lafa kana ciisa. Maal nyaattu maal dhugdu? Ijoolleetu rabbii jedhee namni biddee cabsee naa kenna gaafii agabuun bilee oola. Maalan qabee qeen bitadhamu nan tolfadhamu kuna maraddee ciisuudha. Rabbi ni beeka. Waggaa 8. Ergaa akkana taatanii? Waggaa 8 lafatta fiduris yoon jeen jiraadha. Amma kuna waa tokko kuna rakkadheetu man dhukkubsadhee jiraadha. Kan nam tokko achi jirti baluun dhukkuban jenne maradheetu maciisuudha. Ciisicha malee ol ka'ee biddeenan gabaan naqadhee biddeena tolfadhee nyaadhan asii aadaa otoo hin buluu otoo buna kursifachi otoo buna qaabaarsu mana kana keessa. Kasala kun ona santiraa wanti kun hojjetame. Ijoollee qabdan? Qabu tokko ilmoon koo tokko na duraa duute yabbuudha. Ilmoo tokkittii qabdu? Ilmoo tokkittii qabdu ture? Isin jalaa duute? Na jalaa duute. Fira hoo hin qabdanuu nama isin kaddamu? Waa tokko hin qabu fira. Waa tokko hin qabu. Namni isin gargaaru? Firuma kana biyya kana biyya ormaati. Eessaa dhuftan? Yabbuudhaan rakkadheetuma nama kaddu godhatti kana jira kaddee keessattis nama kaddee. Amma mee gargaarsa akkamii akka isinii godhamu barbaaddu? Akkuma isinii malu. Maal barbaaddu mee mamma? Hooma isinii malu malee ilmoo kwaanoo beekee waan himadhu. Mana yaala haakimii dhaquu barbaaddu moo? Haakimii dhaquu nan barbaada. Eessallee. Maal isinoo waanuma irra ciisanullee hin qabdan waan uffata halkaniin isin hin qorru? Qorra gaan qortu. Akka rabuun isin qabu otuu naa du'i ba'a. Otuu naa du'i ba'a. Isin rommisiisa? Amma bichoosisii naasaa jiraamti asuma mataan dhaqee naannoo wallaalee ciisuudha. Mataa sin dhaqaa yoo haasoftan? Innuu natti dhufu mataan dhaqa halkan immoo otuu akka bineensaa na qulqullabte. Keessoodhaa moo? Keessoo garaatii naqa qoricha namni durii nyaachisa. Biyya fira koo kana keessaa haaliin qabu. Maraddee ciisuudha malee gaafan du'e gaafa na harkisuudha wallaattiin na nyaachuu. Malkaa daarii faayee taa'an bishaan bineensi na nyaachuu dida.
Umur peen banadhee ciisa. Mee maal jettan? Bineensi faana nyaatu jennaan na dide. Maa yoom? Arguma biyya kana dhufee kunoo akka kana ta'e lafatti hafee maal. Bineensa akkasii nyaatuuf malkaa daarii teessanii? Halkan faan ka'ee adeem banadhee deemu faan jedhan. Na nyaachuun barbaada du'an barbaade. Maaliif? Nan rakkadde. Bineensa of nyaachistanii du'uu barbaaddanii? Tuma bineensi na nyaatee faan jedha. Maaliif? Rakkina kooti. Du'uudhuma barbaaddanii? Maal hojjedhu ga'a? Maaliif? Fayyuutti nan bahee du'uutti nan bahee obboleessa tokko obboleettii tokko hin qabu. Anoo lafatti hafee nan dhukkubsatee itti dhufee na laalu hin jiru. Jedheetu mana of jibbe malee jaalalaa miti. Du'a jaallattanii miti? Jaalladhee fi miti akka namaa kaatuun ka'ee deemu. Inni namni ol duukaa deemu nan qaata. Inni namni tolfate inni namni gabaa dhaqu. Ani immoo qaawwaa nan siqee laala. Inni namni deema taana dhufe immoo rifeensa keessa ciisa. Ilmoo koo rabbi beeka waan amma keen qabudha. Kan du'a si biraa amma ati maali naan jedhamne. Oduu namni eessan nageesse fayyada eessuun bira nagee fayyada balee eessaan nagee fayyada waan jedhe. Maa namni suuraa du'ee yoo badaadha maalati ati du'uu didda naan jechuudha miti. Siin jedhan isiniin jedhu? Kan naan jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Maanguddoon kun akka onkoo kuni haadha Sharafa Abbaa Bulguu jedhamu. Tilmaamaan umuriin isaanii waggaa 65 ol ta'u. Baay'ee garaa nama nyaatu dhugaa. Waggaa 10 dura summii yookaan summii nyaachisaniini. 15 gaa nyaachuun koo. Yabbuutti nyaattanii? Yabbuutti xalaan na nyaachise. Egaa summii nyaachisanii garaa keessatti jechaadha fayyuu dadhabanii ergasii as dhufanii as jiraataa jiru mana onaa keessa jiraatu akkuma agartan jechaadha wanti isa irra ciisan hin jiru wanti isaan uffatan hin jiru halkanillee yoo ciisan aadaatan bulaa waa tokko hin nyaadhu waan hin nyaadhu hin qabu waan hin dhugu hin qabu agabuu ooliin agabuu bulaa adaraanaa birmadhaa jedhanii maanguddoon kun lafa gogaa kana irra ciisu. Waan nama ajaa'ibu lafti gogaa kun maanguddoo jaartii akkasiitii miti dargaggoo nu danda'e hirran ciisu jechaadha nama dhukkubsataa isaan hin dhukkubsatu maanguddoodha jaartiidha dargaggeessi fayyummaa qabu kan irra danda'e hin ciisu isaan garuu akka itti ciisan egaa rabbiif isaan malee namni biraan beeku kanaafuu rabbiif jecha jechaadha namni rabbi isiniif laaffise haadha keenya kana. Akka keenya kana bira dhaabannee akka gargaarruun isiniin jechuu barbaada. Mamma mee adaraa du'aayii kadhadhaa mee ijoollee isinii ban kadhaa. Mee ijoolleedhaa kadhaati isin bira haa dhaabatanu rakkoo kana keessaa isin habaasan haakimii isin hageessan. Rabbi jiran rakkisin rabbi jiran salphisiin kan koo salphina. Rabbi dhibee jara dheeressu rabbaa raasii na galfachiisu. Dhibeen keessan immoo wallaahi ta'u malee gadi ni ta'e. Ijanna laafi guddaa ta'e mana keessa ciisa jalamaan nan lagadda nuun gadi baatu fayyaadha naan jedhamte amma dhufeen kufalmoon utuun qabaadde iyyuu naan beektu wallaaleraan na nyaatee nama cheesse. Waan dandeenyu isinii goona inshaallah ishee. Rabbi isin hin addabsiisin rabbi isin hin dhukkubsin haati keessan gadiin keessan hundinuu hin dhukkubsatina. Kuni qarshii 1,000 ammasitti kana waa bitadhaa waan nyaattanu bitadhaati waan isin gargaaruu qabnu isin gargaarra qarshii 1,000 kanaan waa bitadhaa shi hin fayyitu inshaallah. Fayyaa keessan gabaa keessa rabbiin qabin dhibeen keessan olaayita zarii keetiin dhukkubsatin isa kan. Amiin mamma hin fayyitu shi. Namni si biraa meeqa dhume jedha waa'ee dhukkubaa kooti haasa'e. Namni katoo si loomiraa dhume otoo numa ciiftaa naan jedha malee namni hin fayyitallee naan jedha. Hin fayyitu ishii mamma. Ishii fayyaa kee rabbiin qabin gabaa kee rabbiin qabin haati kee ilmoon kee zariin kee rakkatine. Amiin mamma. Kana ni meeqaan guddadhee gaanadha jaba.